Ayye akkam jirtu arda guyyaan Jum'aa salaatuuf deemu jirra. Voliigii salaataa kan isin dalaguuf jedha. Hanga xumuraatti na wajjin tura. Jum'aa mubaarak guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Maal goonaa guyyaa jimaataa kana wajjin laalla. Amma kunoo ba'uu amma seenuu jirra. Masjida deemuu fi konkolaataa seenuu jirra. Faamaatiin guutuun kunoo deemuu jirra jechuudha. Kunoo amma masjida deemuu fi maatiin konkolaataa seenee jira. Konkolaataa namni oofu ana akkasii hanga xumuraatti wajjin. Kunoo kana haala kanaanii maatiillee nama konkolaataa seenaa jiranii. Kunoo haatiillee daa'ima akkanatti dhufe jirti. Amma kunoo seentee. Kunoo qophoofnee jirra haala kunoo. What if we take the apartment? Diimaan sun deemu jirame? Bakka akkasuma bakka baay'ee miti bitta. Kanatti laata. Kunoo amma bakka masjidaa geennee jirra. Maatillee makiinaa keessa konkolaataa keessa bu'aa jirani. Kunoo amma deemu jirra. Akkasii kunoo amma deemu jirra. Masjidni achi bira kun achi bira. Masjidni kun garasi. Amma kun maatillee deemu maatii wajjin deemu jirra akkas. Kun masjidni garasi. Masjida bira ga'uufti qumannoo hafee. Amma masjida keessa jira. Perhaps the greatest example of this is Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Anything which can lead to this brotherhood, anything which weakens the brotherhood in Islam, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam says avoid it. Allah subhanahu wa ta'ala places a barrier between you and this thing. Amma masjida ba'uu jirra. Akkasii kun masjida galuu jirra amma. Salaannee jirra. Alhamdulillah. Akkasii kun konkolaataan teennallee tana. Amma kun konkolaataa seennee salaannee baane. Ammoo maatiin dhufaa jiranii maatii eegaa jira. Akkasii Jum'aan keenya kana fakkaata. Qophiin ammoo ittuma fufaa. Kunoo amma mana nyaataa geennee jirra. Salaannee irra baanee laanchi nyaachuu fi akkasii laanchi ammoo asii nyaannaa jechuudha. Kunoo mana nyaataa musliimaati. Maqaan Aljannaa jedhama. Akkasii bakkilleen kana fakkaata. Amma buunee deemnee kun nyaachuu fi asii jechuudha laaqan. Amma kun nyaata ajajannee jirra. Nyaata eeggachaa jirra mana nyaataa keessatti. Kuno nyaanni illee dhufe akkana kuno. Amma kuno nyaannee quufnee dhufnee makiina kuno seenu jirra. Amma kuno deemuu fi jechuudha. Amma bakka nu deemnu
shooppii wayii deemnaa. Shooppii sun deemnee meeshaa wayii kabinne jiraachi fuunee gara manaatti deemnaa. Sagantaan akkasii hanga xumuraatti wajjin tura. Yeah. I want to wear black papaya so it has a good burn. I want a black papaya just. I'm going to use black papaya. Do you know what mine said? Yeah, you're back. Leave it here. If we're like stuff Please. Wait. I know. I'll let you. Yeah. I have to put it on here, but I want to see how it looks. Kuna amma bakka petrolaa dhufne. Petrolaa fi gomma makiinaa sirreeffachuufi. Osuma nu makiinaa keessa konkolaataa keessa jirru roobni nu droobe. Amma asii waa fuudhuu deemuu jirra. Kuna bakka kana. Erga guyyaati osuma deemnu amma lafti nutti geette. Kuno mana kana. Meeshaa wayii binnee isa fuudhuu jirra. Akkasii mana shooppii kanaa jechuudha. iPadii asii binne amma iPadii sun fuudhuu jira. Gizaree roobaa ture amma roobni illee dhaabbate iPadii fiduu deemuu jirani asii. Hunna amma warrilleen iPadii fidanii dhufuu jirani. This is auntie. Change that side. That side. Okay, I'm open now. Maaluma kee jira kun iPadii haarawaa banamuu jira. Nasuni Bueno. Bueno, iPadii kana jechuudha. Chargerii. Okay. Wow, iPadii haarawaa kun. Salaata erga salaannee geessineen booda amma mana gallee jirra. Guyyaaleen hunduu dhumee jira. Saatiin deemee akkasii amma buna wayii dhaabadhee dhugee achi wallaalaalee jedha. Maarree oolmaan keenya ka jimaataa irraa akkana fakkaata. Ammoo hanga viidiyoo biraatti walitti deeminutti yeroo gaarii qabaadhaa.